السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا وردفتوتا channel kooti jechuudha. Bakka jirtanutti nageenya keessan haa ga'u. Egaa har'a gaafii namoota tokko jechuudha amma dandeetti muraasa deebisuuf yaala jechuudha. Na waliin tura namoonni yeroo jalqabaaf dhuftan YouTube kana subscribe gochuun maatii kiyyataa akkasumas viidiyoo kana share walii godhaa jechuudha. Jalqaba irratti gaafiin namoonni hedduu na gaafatanii ati waan biyya keessa jirtuu fi gatii qorqorroo fi mismaara akkasumas gatii baajaajii akkasumas simintoo warra na gaafatan jechuudha. Namoonni hedduun kana nuuf himee jedhanii jiran jechuudha. Gaafiin kun kan inni ka'e karaa TikTokiitiin jechuudha. Ani immoo isin isiniif dhiyeesseetiin jira. Warri karaa TikTokiitiin isin qaqqabin asiin akka na hordoftan kabajaa isin beeksisa akkasumas YouTube kan koo TikTokii jala jira jechuudha. Warri haaraan dhuftan subscribe gochuun maatii kiyya taasisan jedha. Amma gara gaafii keessan deebisuutti darba jechuudha. Gaafiin jalqabaa gatiin simintoo meeqa akka jedhudha. Gatiin simintoo yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti baay'ee dabalee jira. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ji'a 5 dura simintoon 750 ture. Har'a garuu 1400 inni nuun argamu jechuudha. 1400 simintoon jechuudha kiisiin tokko jechuudha. Haala kanaan tilmaamuu ni dandeessu ishee. Innumtuu baay'een argamu. Dhugaa dubbachuuf innumtuu baay'een argamu jechuudha. Maaliif daldaltoonni jechuudha magaazina gasanii galchanii waan dhassanuuf baay'een argamu jechuudha. Gabaabumatti simintoon 1400 argachuu dandeessu bitamuu ni danda'a jechuudha. Gama qorqorrootti dabarra. Qorqorroon baay'ee dabalee jiranis ji'a 5 dura innis 350 ture. Har'a garuu 550 jechuudha. Qorqorroon 550 bakka kanaa qorqorroon tokkoffaan 550 jaagalee ture yunda'u xiqqoo gad dhufe malee jechuudha. Qorqorroo 550 jechuudha. Kan baajaajitti immoo yoo dabarru baajaajiin isin dabaltee jirti. Akkuma waa hundi dabale jechuudha. Baajaajiin isin dabaltee jirti jechuudha. Baajaajii yeroo ammaa 320 jedhu. Akka naqee gaafadhetti jechuudha. Baajaajiin haaraan 320 jedhu garuu sadiin waan gurgurannatti fakkaata jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya gaafii keessan gaggabaabsee haaluma kanaan isiniif ibsuu yaaleetiin jira. Galatoomaa gaafii biraa yoo qabaattan kan biraa yoo qabaattan jechuudha gaafachuu ni dandeessu. Komentii jalatti na barreessaa. Viidiyoo kana hundumti keessanuu share godhaa. Sababni isaas namoonni waan akkasii barbaadan waan baay'ee waan jiraniif jechuudha. Akka irraa fayyadamaa ta'aniif share walii godhaa isin jecha. Please subscribe gochuun immoo dagatina subscribe godhaati. Oonitti irra dabarfadhaa. Viidiyoon gadhiisu akka isin bira ga'uuf jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Gaafii biraa qabaattan komentii jalatti na barreessaatii walitti qabeen isiniif fidaa jechuudha. Isa immoo nagaan naaf tura.